Mariin Itoophiyaa fi Somaaliyaa milkiin xumuramuun himame. Shamaa harka fuunee kabajamtoota hordoftoota qaroo miidiyaa oduu fi odeeffannoo kennaa walitti deebineetiin jirra hanga xumuraatti nu waliin akka turtan isin affeeraa gara oduutti isin dabarsina. Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu araarri seena qabeessi taasifamuu Turkiin beeksifte. Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduu araarri seena qabeessi taasifamuu pirezidaantiin Turkii Rasib Xayyib Erdogaan himan. Dureen biyyoota lamaanii Ankaaratti guyyaa roobii marii taasisan irratti Erdogaan jaarsummaa isaanii irratti hirmaataniiru. Itoophiyaan waliigaltee ulaa galaanaa bulchiinsa Somaalilaand kan Itoophiyaan qaama kiyya jettu waliin raawwachuun Somaaliyaa erga dheekkamsiisee waggaaf deemaa jira. Erdogaan dhibdee kana xumuruuf dureewwan Itoophiyaa fi Somaaliyaa walii galanii isaanii ibsuun pirezidaantii Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammadii fi ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad waliin marii erga mari'atanii booda isaan lamaan jajjataniiru. Erdogaan waliigaltee araara taasifame kanaaf hooggantoota biyyoota lamaanii galateeffatanii ibsa waloon gaazexeessitootaaf kennaniin waldhabdee isaanii furuuf labsii waloo irratti waliigaluu isaanii beeksisaniiru. Nageenyaa fi tumsa Somaaliyaa fi Itoophiyaa irratti hundaa'ee jalqabbii haaraa taasisuuf tarkaanfii jalqabaa fudhanneerra jedhan Erdogaan itti dabaluun abdiin Ankaaraa inni guddaan golee Afrikaa Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti nagaa fi tasgabbii kan uumuudha jedhan. Tarkiin waliigalteen kun tumsaa fi badhaadhina wal kabajuu irratti hundaa'ee bu'uura cimaa kan uumu ta'uu amantiin qabaa jette. Pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad waldhabdee naannoo fi siyaasa bara Somaaliyaa fi Itoophiyaa gidduutti uumamu furuuf tarkaanfiin Tarkii fudhatte kan jajatan yommuu ta'u biyyi isaanii yeroo hundaa michuu dhugaa Itoophiyaa ta'uun yeroo hundaa itti fufti jedhan. Ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmadis tarkaanfii Tarkiin fudhatte jajatanii marii nagahaa jaarsummaa Ankaaraan taasifame marii maatii biyya isaanii ta'ee biyya ollaa Somaaliyaaf bu'aa mo'ataa kan argamsiisedha jedhan. Akka labsii Ankaaraatti gamalachuu haala mijeessituu Tarkii hanga fulbaana 2025tti marii teeknikaa eegaluu fi ji'a 4 keessatti akka xumuramus waliigaltee irra gahaniiru. Biyyoonni lachuu walabummaa naannoo Somaaliyaa kabajuu mirkaneessuu irratti waliigaluu fi Itoophiyaanis karaa nagahaan ulaa galaanaa argachuu akka dandeessu beeksisaniiru. Itoophiyaan ulaa galaanaa argachuuf Somaalilaand kan Somaaliyaa irraa adda bahuu labsite waliin waliigaltee erga raawwattee booda waldhabdeen Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti hammaachuun ni yaadatama. Tarkiin waldhabdee biyyoota lamaanii gidduu jiru furuuf hojjechaa turteerti. Kunis yeroo ammaatti milkaa'eef jira. Bara 1991 Eertiriyaan Itoophiyaa irraa adda baatee walabummaa ishee labsachuun biyyoonni adda addaa lama kan hundeeffaman taasiseera. Itoophiyaan dhibdee Eertiriyaa waliin tureen buufata Asab erga fayyadamuu dhaabdee Jibuutitti dhimma bahaa jirti. Gargar bahuun kun Itoophiyaan kallattii galaana diimaa fi buufata doonii ijoo akka dhabdu taasiseera. Itoophiyaan ergasii biyya ulaa galaanaa hin qabne ta'uu isheetiin dandeettii daldalaa fi diinagdee ishee irratti dhiibbaa uumee jira. Loltoonni Jubbaalaand magaalaa kibba lixa Somaaliyaatti argamu to'atan. Loltoonni Jubbaalaand magaalaa kibba lixa Somaaliyaatti argamu Ras Kaamboonii guutumaa guututti to'annaa jala oolchuun gabaafameera. Loltoonni Jubbaalaand loltoota humna raayyaa Somaaliyaa Gorgor jedhaman kan Ahmad Islaam Mohammad Maadoobeen aangoo irraa buusuu barbaadu jedhamanii waliin waraana sa'aatii dheeraaf erga geggeessanii booda magaalaa Ras Kaamboonii to'achuun gabaafameera. Humnoonni raayyaa ittisaa Somaaliyaa Gorgor jedhaman kunneen humna addaa Somaaliyaa mootummaa Tarkiitiin kan leenjifamanidha. Lolli kun kan eegale haleellaa miseensonni raayyaa ittisaa Somaaliyaa poolisii naannichaa irratti guyyaa roobii banan hordofee ta'uunis eerameera. Haa ta'u malee lubbuun waraana kanaan darbe meeqa akka ta'e beekamuu baatus misoomni bu'uuraa hedduun manca'uun ibsameera. Ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa ibsa baaseen Ahmad Islaam Mohammad Al-Shabaab waliin hidhata qaba jechuun tarkaanfii seeraa irratti akka fudhatu akeekkachiiseera. Bulchaan Jubbaalaand Ahmad Maadoobeen gama isaaniitiin mootummaan federaalaa aangoorra isaa buusuuf jecha loltoota isaa akka hin ergine irra deebiin akeekkachiisaniiru. Loltoonni Jubbaalaand magaalaa Ras Kaamboonii buufata xiyyaaraa guutumaa guututti to'annoo jala oolchaniiru. Poolisiin Keeniyaa namoota kibxata kaleessaa hiriira dhiittaa mirga dubartootaa jedhan irratti mormuuf bahan gaazii imimmeessuun dhukaasa irratti baniira. Hiriirri kun ajjeechaa biyyattii keessatti dubartoota irratti gahaa jiru mormuuf magaalaa guddittii Naayiroobitti geggeeffame. Gabaasni poolisiin onkololeessa darbe baase biyyattii keessatti erga ji'a hagayyaatii as qofa dubartoota 97 ajjeefamuu baay'een isaanii abbaa warraa yookaan jaalalleewwan isaaniitiin kan ajjeefaman ta'uu beekseera. Walitti bu'iinsa hiriira kibxata kaleessaa bahame irratti poolisii fi hiriirtota gidduutti uumameenis namoonni madaahan jiraachuun gabaafameera. Ministeerri baqattootaa Taalibaan Kaliil Haqqaanii Kaabuul keessatti badii balleessitootaan ajjeefaman.
Kunis erga Taalibaan bara 2021 gara aangootti deebi'een booda miidhaa aangawaa olaanaa irratti gahe kan jalqabaa ta'uun galmaa'eera. Haleellaa dhoo'insa wayita haqqaddiin waajjira isaanii bahaa jiranitti raawwatame kanaan namoonni 6 kan biraattis du'uu isaanii maddeen ministeera isaanii irraa argame ni agarsiisa. Kaaliil Haqqaanii Taalibaan keessatti miseensa olaanaa garee humna guddaa kan qabu neetwork Haqqaanii jedhamu yoo ta'us US shororkeessaan addunyaa jedhamuun moggaafameera. Boodarra haleellaa kanaan gareen bulchiinsa Islaamaa IS itti gaafatamummaa isaa fudhate. Akka gabaasa eejensii oduu IS Amaaq jedhamu keessatti baaseen hidhataa IS tokko waajjira ministeeraatiin alatti erga eegaa ture booda yeroo aanga'aan kun gadi bahu boombicha dhoose jedhama. Dubbi himaan garee Taalibaan Haqqaaddiin IS'n ajjeefamuu isaa mirkaneesse jechuun dhaabbanni oduu Reuters gabaasa isaa keessatti eeree jira. Addaan cituu WhatsApp fi Instagram'n Meettaan dhiifama gaafate. Appilikeeshinii qabeenya meettaa ta'an Instaagiraamii fi Waatsaappiin guyyaa roobii guyyaa irraa akka addunyaatti addaan cituu erga dhagaameen booda amma toora intarneetii irratti deebi'uun isaa gabaafameera. Feesbuukiinis guutumaa guututti rakkoon isaa furmaata argachuu fi dhiisuu isaa hanga ammaatti wanti barame hin jiru. Dhaabbanni abbaa aappii kanneenii meettaan namoota sababa kanaan rakkoon isaan mudate dhiifama gaafateera. Sakatta'iinsa dhumaa gocha dhibbeentaa 99 rakkoo sana furreerraa obsa kennaniif galatoonfataniiru. Namoonni 22,000 ol Feesbuukii irratti rakkoon akka isaan mudateef 18,000 ol ammoo Waatsaappii fayyadamuuf rakkachaa akka turan marsariitiin garaagaraa ni mul'isa. Rakkoon adda cituu guyyaa roobii galgala eegalee UK kutaalee Awurooppaa, Eeshiyaa, Awustiraaliyaa, Ameerikaa Kibbaa fi US keessatti mul'ateera. Fayyadamtoonni rakkoo kana erga gabaasanii battalumatti sanitti meettaan rakkoo teeknikaa fayyadamuun appilikeeshinii irratti dhiibbaa geessisuu dafee sirreessuuf hojjechaa turuun ibsameera. Oduu biraatiin haleellaa Israa'el Gaazaatti raawwatteen namoonni 19 ajjeefaman. Haleellaa Israa'el kaaba Gaazaatti edda galgala raawwatteen yoo xiqqaate namoonni 19 ajjeefaman jechuun qondaaltonni fayyaa eegumsa hawaasaa himaniiru. Dubbi himaan eegumsa hawaasa kanaa Mohammad Basaal manneen magaalaa Beetliyaa naannoo hospitaalaa jiru haleellaman jedhan. Namoonni kurnaan lakkaa'aman ammallee akka achi jiraatanii fi kan hafan ammoo manneen jijjigaa keessatti danqamanii akka jiranis dubbataniiru. Miidiyaan warra Filisxeen warra du'an keessaa daa'imman 9 akka jiru himaniiru. Humni waraanaa Israa'el haleellaa kana raawwachuu mirkaneessuun Hamaas shororkeessicha irratti kiyyeeffachuun himuun lakkoofsa namoota du'anii garuu shakkuu himeera. Haleellaa Hamaas onkololeessa 7 bara 2023 Israa'el irratti raawwateen namoonni 1,200 ajjeefamuun 251 kan tahan ammoo butamuun ni yaadatama. Boodarra garuu haleellaa Israa'el raawwachuu jalqabdeen itti fuftee lammiilee Gaazaa 44,800 ol ajjeefamuu ministeerri fayyaa Hamaasiin hoogganamu beeksiseera. Giriik murtee koolugalummaa lammiilee Sooriyaatii kennamu addaan kutte. Mootummaan Giriik kufaatii sirna Bashiir al-Asad hordofuun iyyata koolugaltummaa lammiilee Sooriyaa irratti murtee kennamu hunda addaan kuteera. Ministeerri godaansaa Nikolaas Paanaagiyoos raadiyoo biyyattiitti haasaa taasisaniin dhoorkaa yeroo kunis hanga ragaan haaraan xiinxallamutti akka turu dubbataniiru. Giriik karaa ittiin baqattoota Sooriyaa 100,000 lakkaa'aman gara Awurooppaa ittiin galanidha jedhame. Jalqaba torbaan kanaa irratti haaluma wal fakkaatuun mootummaan UK murtee koolugaltummaa Sooriyaa irratti dabarsuu dhaabuu beeksiseera. Mohammad al-Bashiir muummicha ministeeraa Siiriyaa ta'uun filataman. Kaabinee haaraa fi duraanii Asaad waliin kan mari'atan Bashiir hanga ammajjii 2025tti aangoo irra kan turu jedhamee eegama. Hayaat al-Tahrir al-Shaam garee shororkeessummaatti kan ramadame Ameerikaan mootummaa Siiriyaa adeemsa amansiisaa fi humna hammateen filataman nan deeggara jechuun dhimma kanarratti yaada kenniteerti. Gareen sirna Bashiir al-Asaad Siiriyaa keessatti aangoo irraa buuse mootummaa ce'umsaa haaraa kana hoogganuudhaaf muummicha ministeeraa haaraa filateera. Lammiileen Sooriyaa biratti xiqqoo kan beekaman Mohammad al-Bashiir hanga ammajjii 2025tti muummicha ministeeraa ta'uun Hayaat al-Tahrir al-Shaamii fi michoota ishee birootiin filatamaniiru. Muummichi ministeeraa kunuunsa kaleessa mootummaa isaanii haaraa fi miseensota kaabinee Asaad duraanii waliin mari'ataniiru. Yeroo lammiileen Sooriyaa tasgabbii itti argatan ammaadha kan jedhan al-Bashiir tajaajilli dhaabbilee akka addaan hin cinne cimee fi nagaan waaraan akka argamuuf ni hojjenna jechuun waadaa galaniiru. Humnoota Hayaat al-Tahrir al-Shaam kan kaaba dhiha Siiriyaa Idlibbii fi Aleppoo to'atan kan hoogganan Muhammad al-Bashiir gurraandhala 2024tti muummicha ministeeraa mootummaa fayyinaa yookaan SG jedhamuun hundeeffameera. SG jechuun ministeerota mootummaa biyya abbaa biyyummaa bulchitoota naannoo hooggantoota dhaabbilee haqaa fi nageenyaa akka qabatus ni himama. Namoonni kutaalee Siiriyaa adda addaa irraa buqqa'an miiliyoona 4 ol mootummaa kana jalatti kan bulaa turanidha.
BBC'n akka gabaasetti SG'n yeroo humnoonni mootummaa Asaad Aleeppoo gadhiisanii fi tajaajilli addaan citu dafee tajaajila uummataa eegaluu isaati jedhan. Ogummaa elektirikaal injiinar kan qaban Muhammad Albashiir hojii kana qindeessaa kan ture yommuu ta'u, kaleessa ammoo hanga Siiriyaa sirna heera mootummaatti deebitutti muummicha ministeeraa ta'uun ni filatama jedhan. Aantummaa isaanii tajaajila addaan cite deebisanii jalqabuu akka ta'ee fi uummata isaaniitiif mirga gammachuu qabu waadaa galaniiru. Waraanni Sooriyaa waggoota 13f boqonnaa malee kan itti fufee fi kun lammiilee Sooriyaa walakkaa miiliyoonaa ol ajjeesee yoo ta'u, lammiilee miiliyoona 12 ol garuu qe'ee isaanii irraa buqqiseera. Bulchiinsi Asaad waggaa 53 erga xumuramee booda lammiilee Sooriyaa biyyoota adda addaa keessa jiraatan gara biyya isaaniitti deebi'aa jiru. Lammiileen kunniin halkanuma Bashiir al-Asaad biyya irraa baqate sanitti miiraan guutamanii daandiiwwan gurguddoo gara Sooriyaatti geessu guutanii gara biyya isaaniitti imaluu eegalan. Gareen hidhattoota duula balaqqeessaa Asaad aangoo irraa buusuuf geggeesse Hayat al-Tahrir al-Sham kan duraan Al-Qaayidaa waliin hidhata qabu yeroo ammaa kana garuu ejjennoo isaa laaffiseera. Siiriyaatti ergamaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti hidhattoonni ergaa gaarii kana gara hojiitti akka jijjiiran gaafataniiru. Ameerikaanis mootummaa Siiriyaa adeemsa amansiisaa fi hunda hammatee fi filatameen beekamtii akka kennituu fi deeggarsas akka gootu beeksifteerti. Ministeerri dhimma alaa US Antonio Blinken akka jedhanitti qondaaltonni Siiriyaa mirga namoomaa kabajuu, gargaarsi namoomaa daangaa malee akka yaa'u hayyamu akkasumas Siiriyaa shororkeessitootaaf bakka jireenyaa akka taatu heeyyamuu dhiisuu danda'an jedhanii kanarratti deeggarsa isaanii akka godhan dubbataniiru. Washington garee aangoo Siiriyaa Hayat al-Tahrir al-Sham deeggaruuf jecha garee tarree shororkeessummaa keessaa baasuun dirqama jechuun yaada dhiheessiteerti. Hoogganaan finciltoota Sooriyaa mana hidhaa Asaad akka cufu kakate. Humni hidhaa Sooriyaa mana hidhaa hamaa pirezidaantii duraanii Bashir al-Asaadiin to'atamaa ture akka cufuu fi kanneen hidhamtoota dararaa fi ajjeesaa turan faana bu'ee akka hordofu himeera. Hoogganaan finciltoota Ahmad al-Sharaa kan maqaa qabsoo Abu Muhammad al-Joolaanii jedhamuun beekamu humnoota nageenyaa duraanii mootummaa akka diiguu fi akka barbadeessu Reuters gabaaseera. Manni hidhaa kun gareewwan mirga namoomaaf falmaniin mana qalma namaa maqaan jedhamuun moggaafameera. Mana hidhaa Asaad geggeessaa turan kana keessatti namoonni 60,000 olitti siqan hiraarfamuu fi ajjeefamuu gareen mirgoota namoomaa UK keessa jiraatu himeera. Gareen Islaamaa Hayat al-Tahrir al-Sham hidhattoota Sooriyaa kanaan hoogganu mootummaa Asaad waggaa 54f bulchaa ture garagalcheera. Peentaagoon dirooniiwwan icciitii Ameerikaatti mul'ataniif maddi Iraanii miti jedhe. Tuutni diroonii icciitii Ameerikaa naannoo qarqara galaana bahaa irratti socho'aa turan maddi isaanii Iraanii miti jechuun Peentaagoon dubbateera. Torbaan dhihoo as dirooniiwwan baay'een buufataalee waraanaa dabalatee naannoo Niiw Jeersii jedhamutti lafa pirezidaantiin filataman Doonaald Tiraamp golfitti taphatanitti mul'ataa tureera. Namni koongiraansii US ta'e Jeef Waan dirooniiwwan kunneen Iraan wajjin hidhata qabaachuu dhabuu maddeen olaanoo irraa dhagahameera jedhaniiru. Jeef Fox Newsitti yeroo haasa'an dirooniiwwan kunneen doonii irra garba Atlaantik irraa kan dhuftedha jedhan. Itti dabaluunis odeeffannoon kun madda olaanaa irraatti waan salphisee haasa'uu miti jedhanii dirooniiwwan kunneen itti dhukaafamee kuffifamuu qaba jedhaniiru. Haa ta'u malee pirees seekreetariin Peentaagoon Sarbiinaa Sinhaa himannaa kana hin fudhanne. Qarqara galaana Ameerikaa irra dooniin Iraan hin jirtu, dirooniin doonii haadhoo jedhamurraa Ameerikaatti dabarfames hin jiru jechuun qorannoo jalqabaa Peentaagoon taasiseen dirooniin qaama alaa yookaan diinarraa dhufu hin jiru jechuun dhumarra gaheera. Ibsi Peentaagoon kun weerarri buufata diroonii humna qilleensa Ameerikaa UK keessa jiruun booda kan dhagahamedha jedhame. Sadaasa 18 irraa jalqabee dirooniiwwan baay'een Niiw Jeersii keessatti mul'achaa kan turan yommuu ta'u, dilbata darbe qofa dirooniiwwan 49 mul'achuu bulchaan naannichaa Fiil Maarfii dubbataniiru. Maarfiin dirooniiwwan kunneen yaaddoo uummataa waan tahanii miti jechuunis biiroo tikaa Ameerikaa FBI waa'ee dirooniiwwan kanaa hanga ammaatti wanti jedhe hin qabu. FBI keessatti hojjetaa garee deebii hatattamaa kan ta'an Roobert Wiilar dhimma kana irratti eenyu gaafatamaa waan jedhamuuf deebii hin qabu jedhanii ta'us dhimmichi itti dhiheenyaan hordofamaa jiraachuu himan. Sadaasa darbe humni qilleensa Ameerikaa dirooniiwwan kan eenyu ta'uun isaanii hin beekamne buufata humna qilleensa Ameerikaa 3 UK keessa jiru irratti mul'ataniiru. Dirooniiwwan icciitii kanaaf itti gaafatamummaa kan qabu qaamolee mootummaa ta'uu mala jechuunis maddeen humna ittisa isaanii himaniiru. Kabajamtoota hordoftoota Qaroo Miidiyaa oduu isin biraan gahuun kan isin waliin ture anameen shubbiseetii waan nu dhaggeeffattaniif galatooma.